Maatiyoos boqonnaa 9 lakkoofsa 29 walii wajjin dubbifannaa. Gara Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 14 nan dubbisaa. Jaalala Kiristoos beekuu jedha. Egaa waa'ee kanaaf jilbeenfadhee abbaanan kadhadha. Sanyiin Waaqa keessa jiraatu, sanyiin lafarra jiraatu hundinuu isumaan hin waamama. Waa'ee namummaa keessan isa keessaaf immoo abbaan akka badhaadhummaa ulfina isaatiitti karaa hafuura isaatii humnaan guutamuu akka isiniif kennuuf nan kadhadha. Kiristoos amantiidhaan garaa keessan keessa akka buufatuuf jaalalattis hiddaaf hundee akka godhataniif kadhata kooti. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa wajjin dhoksaan ogummaa isaa hammam akka bal'atu, hammam akka dheeratu, hammam akka ol fagaatu, hammam akka gadi fagaatus hubachuu akka dandeessaniif jaalala Kiristoos isa safara beekumsa namaa bira darbus beektanii guutummaa Waaqayyoo bira hamma geessanitti akka guutamtaniifis nan kadhadha. Inni humna isaa isa nu keessatti hojjetuun wanta nuyi kadhannuuf, wanta nuyi yaaduu dandeenyu hundumaarra safara malee caalchisee gochuu hin danda'a. Kanaaf karaa Kiristoos Yesuus waldaa kiristaanaa keessatti dhaloota hundumaa biratti baraan isaaf hooqubaan haa ta'u. Ameen. Maatiyoos 9:29 Maatiyoos boqonnaa 9 lakkoofsa 29 lafaa kaanee dhaabbannee walii wajjin dubbifannaa. Akkas jedha. Kana booddee ija isaanii qabee egaa akkuma amantii keessanii isiniif haa ta'u jedheen Waaqayyoon kadhadha. Yaa Waaqayyo Gooftaa, galgala kana dubbii keetiin nutti dubbadhu. Sagalee isaa ergee isaan fayyisa jedhamee caafameera. Sagaleen kee dhufee dhukkuba hafuuraa, dhukkuba fooniitiin waa fayyisu. Sagaleen kee dhufee mul'ata gara fuulduraa nuuf laatu. Sagaleen kee dhufee jabeessee nu haa dhaabu. Yaa Waaqayyo ogummaa kan namaa laatu dubbii keeti. Dubbiin kee galgala kan ogummaan guutuun gara keenya haa dhufu. Handadhabaa garbicha kee na gargaari. Saba kee macaafa qabataniif sammuuf qalbii isaanii baniif. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa. Ameen. Gooftaan isin haa eebbisu. Ji'oota darban keessaa kan nu ilaalaa turre isa duraa Ximiitoo isa lammaffaa boqonnaa 1:8 ilaalleerra kaacha jalqaban xumuraan ga'uun akka barbaachisaa ta'e yeroottis yeroo maleettis namni fudhatuu dhiiseetu hin ta'in yeroo sanaa Phaawulos kan inni Ximiitoos himu namooti bara dhumaa kanatti barumsa ofii isaatii barbaadan duukaa bu'u. Ati garuu dhugaa dubbachuudhaaf booddeetti hin jedhini isa jalqabde xumuraan ga'e jedhee yeroo inni isa gorsu ilaalla. Kanaaf jalqabumti xumuratu murteessaadha waan ta'eedhaaf sagalee Waaqayyoo qabannee dubbii amantii keenyatti hamma xumuraatti fiiguun akka nurra jiraatu walii wajjin ilaallee turre jechuu kooti. Maaliif erga jalqabnee xumuraan ga'u waan jalqabne tokko hamma dhumaatti yoo deemne badhaasa argachuun dhumarratti malee jalqaba fiigicha jalqabuu irratti akka hin taane. Itti aanee torban 3 darbe kan nu ilaalaa turre immoo guungummiin barbaachisaa akka hin taane. Guungummiin barbaachisaa akka hin taane walii wajjin ilaalaa turre. Cubbuutti lakkaa'amu guungumuuni yeroo baay'ee garuu cubbuu guddaan ittiin ijoolleen Israa'el lafa duwwaa keessatti dhumanii waa'ee guungumuuti. Waaqayyo irratti guungumuu. Guungummiin gaarii akka hin taane.
namni yoo gungume hundumaa danda'u waaqayyootu shakkii keessa gasha jechuudha. Gaafa gungumu hundumaa dandeessa isa jedhu waaqayyoo irraa yaada isaa kaasa jechuudha. Kanaafitu yaada isaanii waaqayyoo irraa kaasanii rakkoo isaanii irra kaa'an. Kanaaf waaqayyo isaanitti gaddee lafa onaa keessatti akka isaan hafan ta'e dhalooti duraa sun. Gungumuuni humna hundumaa danda'u waaqayyo shakkuu duwwaa utuu hin taane immoo rakkoo inni fidu tokkummaa amantootaa rakkoo keessa gasha jennee waliin ilaalleerra. Namni gunguma yoo ta'e yookiin waaqayyo irratti gunguma yookiin nama irratti gunguma tokkummaan jabaatee dhaabbachuu hin danda'u namoota yeroo gunguman. Kanaafitu tokkoffaa hundumaa dandeessa isa jennee amannutu shakkii keessa gashe gara rakkoo keenyaa akka ilaalu nu godhe jechuudha. Gara rakkoo keenyaa dhiibnee yoo waaqayyoon ilaalle garuu hundumaa danda'u isaatti waan amannuuf amantiidhaan keessa baana. Yoo ta'u baanne immoo tokkummaa keenya dhufee rakkoo keessa gasha gaafa gungummiin jiraatu. Inni sadaffaan immoo dhuga ba'umsuma keenyatu balleessa. Maaliif saba micciiramaa saba gungumu kana keessatti akka urjii ibsitu jedhee Filiphisiis boqonnaa 2:5 taasaa waan ta'eef ifa ta'uu keenya soogidda ta'uu keenya sanatu gaaffii keessa gasha waan ta'eedhaafitu waan sadan kana waan daameejii nu jalaa godhuuf hundumaa danda'u waaqayyo tokkummaa waldaa kiristaanaa dhuga ba'umsa keenya waan balleessuuf gungummii irraa jireenya keenya kaasuutu nurra jiraata. Yeroo baay'ee cubbuu biraa ilaala namni inni kun waaqayyo irratti cubbuu hojjechuudha isa jedhutu ilaalle. Har'a immoo achas dhufnee amma iddoo lamman tokko dubbisneerraa waa'ee yaadaa irratti kanan dubbadhu. Maaliif Phaawulos yeroo Qorontoos duraa boqonnaa 10 irratti ilaallu seexannis yaada namaa akka qabatudha. Yaada namaa qabateetu of tuulummaa namatti fida. Yaada namaa qabatee gara hammeenyaatti nama geessa. Kanaaf Phaawulos dubbii waaqayyootiin yaada namaa isa qabate sana diignaa jedha. Sammuu namootaa boojinaa jedha. Hafuurri waaqayyoo foon keenyaa wajjin miti yaada keenyaa wajjin kan inni hojjetu. Gaafa yaadi keenya fuula waaqayyoo wajjin wal argu keessi keenya gaafa jijjiiramutu hafuurri waaqayyoo keessa keenyatti hojjechuu jalqaba. Era keessa keenyatti hojjete immoo bakkeetti achii gadi ba'uu jalqaba. Kanaaf yaada keenyaan keessa keenyaan akka Phaawulos amma lafa amma dubbisne Efesoon irratti keessi namummaa keessanii akka haara'u iji keessan inni keessa ija fuuraa keessan akka banamu dhaala isa waaqarraa akkas nu hubattan akka jedhu kana isa kanan kadhadha akka inni jedhu waa'ee keessa keenyaati wanta keessa keenyaati kan gadi ba'u yeroo baay'ee waan nu expectii goonu waan nuti yaanu waan nu yaada keenya irra keenyu wanti nu yaada keenya irra keenyu yookiin nu gammachiisa nagaa nuu laata walitti dhufeenya keenya gaarii gochuu danda'a yoo gaarii irratti waan gaarii irra yaada keenya keenya yoo waan gaarii irra yaada keenya kaasnee waan tan irra immoo keenya immoo fayyaa keenya miidhuu danda'a nu dhiphisuu danda'a nu gaddisiisuu danda'a. Kanaaf nuti yeroo baay'ee wanti nuti haasofnu wanti nuti hojjennu wanti nuyi fiixaan baafnu keessa keenyatti waan yaadne inni nu keessa keenyatti yaadne yaada keenya guute maaliin mul'ata piraaktikaalii mul'ataa jechuudha hojiitti diigame. Isa kanaafitu jireenya keenya keessatti yaada keenya irratti dubbii waaqayyoo wajjin hojjechuun murteessaadha. Yaada keenya keessatti sagalee waaqayyoo maal jedha jennee yeroo yaanu yeroo ciinu yeroo kaanu yaada sana irratti hojjechuun gaariidha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Inni Phaawulos kadhatu keessi namummaa keessanii jijjiiramee haara'ee ija fuuraa keessan banamee isa lafarraatu hin ta'in isa waaqarraa akka argitan dhaala waaqarraa qabdan akka argitan isa gubbaa akkasin argitan isa kanan kadhadhaa jedha. Isa kanaan akkasin guutamtan isa kanan barbaadaa jedha. Isa kanaafitu yeroo gara lafaa ilaallu rakkoodhuma laalla gidiraama laalla qoramsuma laalla kun immoo yaada keenya keessa gaafa guutu wanti nu keessaa ba'u waan gaarii ta'uu isuu danda'a jechuudha. Isa sanaaf rispoondii goona waan ta'eedhaaf. Yeroo isa waaqarraa agarru garuu yaadi keenya haasaan keenya fedhiin keenya mul'ati keenya isa keessa ta'a waan ta'eedhaaf hundumti keenya namoota fooniiti akka nuti aaktii goonu garuu namoota biraarraa adda ta'uu danda'a. Isa kana gaa yoo gooftaan nama jijjiiree nama gargaare malee hin danda'amu waaqayyo immoo nu gargaara. Mitiire nama namatti isa kana jechuudha. Waaqayyo nu gargaara. Maal jedhee warroota jaamotaan maal hojii isaanii qabate? Akkuma amantii keessanii isiniif haa ta'u. Amiin nuuf haa ta'u. Akkuma isin amantan isiniif haa ta'u. Dubbichi dubbii amantii dubbiin amantii dubbii keessaati. Namni macheem karaa lama deema. Karaa lamatu jira. Du'atu jira. Jireenyatu immoo jira. Mootummaa waaqayyootu jira. Mootummaa badiisaatu immoo jira. Waan hundumaatiif filmaatuma lama yeroo baay'ee jechuu kooti. Amma karaa lama deemsii gochuu kooti yaadis. Ayizar karaa amantiiti yookiin immoo karaa sodaati. Jechuun koo yookiin amanneetu amantiidhaan haasofna amantiidhaan sochoona. Yookiin immoo amantii dhiifneetu yaaddoodhaan sochoona jechuudha. Amma namooti pesimistii fi optimistii yeroo adda baasanii kaan namoota optimistii ta'an yeroo hundumaa rakkoo yoo jiraate gidiraa yoo jiraate waaqayyoo jijjiirama fida jedhanii waan yaadaniif haasaan isaanii ilaalchi isaanii xiyyeeffannaan isaanii garuma pozitiiviiti kan inni ta'u jechuu kooti. Yoo ta'uu baate immoo gara negatiiviiti.
Lauma keessa jechuudha namni bakka pisimistii mataa haalli jiru realitiin kana dubbinoo kana ta'eera jireenyoo kana ta'eera sichi jireenyi jiru maal bu'aa qaba faaktiin nu ilaallu waan nu ilaallu kanaaf sichi jireenyi jiru kun fuula dura namaa maal godhachuudha yookiin inni ibsaa yookiin inni dukkaneessaa jechuudha. Nimmoo namoota waaqayyooti warri fuula isaanii dura ifaati maqaan isaa ulfaatu. Inni kanaafitu murteessaadha jechuudha yookiin amantiin deemnee fuulli keenya dura akka inni of amantiin labsaa deemuudha yookiin immoo sodaa keessa galanii pisimistii mataanii haalli jiru kana fakkaata jedhaa deemuudha. Iyyoobi namoota warra bita laalan keessaa al tokko akkas ta'ee ture warra pisimistii negatiivii yaadan keessaa tokko ta'ee ture. Iyyoobi namoota dhanii boqonnaa 3 lakkoofsa 21 ilaalle walii wajjiniin jechuu kooti. Iyyoob 3:21 irratti 25 irratti dhiifama. Iyyoob 3:25 irratti wanti ani sodaadhee anarra ga'e wanti ana naasisus anatti dhufee jedhe. Maal jedha? Wanta ani sodaadhee narra ga'e. Ilaamoo badhaadha. Al tokko waan gaarii naaf ta'a jennee yaadurra isa gaarii achitti dhiifneetu amma yoo kun ta'e yoo jennee yaadne. Inni nu yaadne haasuun immoo ta'a yeroo baay'ee du'uuf jireenya irra keessa irra jira waan jiru woordiin paaworii qaba waan ta'eedha. Iyyoob kan inni yaadaa jiru maal ture? Amma yoo ijoolleen koo dhumanoo, amma yoo fayyaan koo miidhamee amma yoo rakkinni natti dhufee amma yoo gidiraan natti dhufee gana posiishinii sirriirra taa'eetu jiruutu gara dalagaa yaadatu. Amma yeroo ijoollee isaatiif kadhatu, yeroo ijoollee isaatiif aarsaa dhiyeessu, yeroo waan hundumaa godhunni amma yoo kun narra ga'e yoo jedhu gaafa narra ga'u maal jedhu inni sodaachaa ture narra ga'ee jedhu. Waan hin taane sodaachuu waaqa nurraa kaasuu jedha. Maal qabama waan hin taane jechuudha lakkii dhuguma an dadhabaadha an qoramaadha an guutuu miti an rakkina qaba garuu inni namadda waaqayyo naa wajjin ta'a ergarra fayyaanaa kenne boris fayyaanaa kenne boris na dabarsa ijoollee koon eega jireenya koon eega maal ta'a amantiidha yoo haasawne akka jenne gaarummaan qabu jechuu kooti amma isa sana kun irra ga'innaa laata jennee negatiivi yaaduurra iyyo waaqayyo irraa na oolchuu danda'a yoo dhufes immoo waaqayyo keessa na baasuu danda'a jennee yoo yaadne wayyoo jechuu kooti irra. Yaadii isa jechuu kooti. Iyyoob kana yaadaa ture. Fookasii kan inni godhe isa keessa jiru gaarummaa irratti ture. Yoo kun irratti ta'e osoo jedhu ture. Waaqayyo namaa eegu. Phaawulosiin immoo ilaalaa Filiphisiin boqonnaa tokko 20 irratti. Rakkoon barbaade yoo jiraate iyyuu isan jalqabe waaqayyo wajjin galmaan hin gaa'e. Gidiraan barbaade yoo jiraate iyyuu waaqayyo keessa na baasaa jedhe. Amiinidha. Sirriidha rakkoo jira. Sirriidha gidiraa jira. Karaa deemsaa, karaa fayyaadhaan dhukkuba qabu. Karena mukesa rakkina qaba alaa rakkina qaba Phaawulos akka Phaawulos namni rakkina qabu hin jiru utuu wal bukkeetti kompeerii goone jechuudha namoota waaqayyo baay'ee keessa rakkina qabu garuu haa ta'u iyyuu malee inni itti amane jabaadha inni itti amane danda'aadha yeroo kamiin iyyuu na dabarsa na ceessadee waan yaaduufi abdii koon kutadhu jabinumaan qabadheen itti fufaa jedha jechuudha. Ilaalcha keenya waaqayyo nu gargaaru. Ilaalcha keenya iddoo gaarii fi iddoo gadii jiraachuu miti. Iyyoob iddoo magaarii jiraate yookaan narra ga'e yoo jedhee yaaddaa ture. Phaawulos qoromsa keessa taa'ee nan darba kana jechaa ture. Waaqayyo nu gargaaru. Iddoo nuyi jirru miti keessa yaada nu jirru. Muhammad Ali seenaa isaa dubbistan. Si'a 61 faayitii godhe booksii biyya lafaarraa nama beekamu. The greatest nickname nama qabu. Si'a 61 keessaa si'a 56. Si'a 5 garuu yeroo moo'e maal jedhee beetu garuu yeroo hunduma fuuldura kennu gaa beetu warri waasi taphatan warri maal jedhani fuuldura kan isaan press conference geggeessan waan ta'edha. Shananuu kan inni moo'e seenaa isaa gaafa laaltanii now if I lose this fight here yoon amma booksii amma moo'ame jedhee waan dhiyeessuuf daawwitiidhaan waan kaa'eef si'a 5 moo'ame baayogiraafii isaa ilaalaa. If I lose yoon amma yeroo biraa garuu no I know this guy nammoo jedhee dhiyaata ronnumaa nammoo jedhee kana press conference irratti kennee lixa. Yeroo daawwitiidhaan dhiyaate garuu si'a 5 moo'ame. Karaa namantii karaa dhoksaan moo'icha koo waaqayyotu naa wajjin jira jechuuti. Ameen. Na jabaadha miti na tololee moo'a miti inni lolee moo'e du'arraa inni hiiktuu fuudhu si'oolirraa inni hiiktuu fuudhu hunduma keessa inni darbe inni gadi bu'ee warra hidhaatti jiran hidhaarraa hiissise hunduma argee inni darbe Yesuus Kiristoos ilma waaqayyootu naa wajjin jira jechuudha. Maqaan waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Isa kanaaf obboloota koo kan barbaachisu. Daawit yeroo Gooliyaaditti dhiyaate guyyaa 40 utuu mootiin mucaa isaa seelii baasee eenyutu fuudha jedhee beeksisu mucaa kee achi gati jedhaniitu baqachaa turan. Maaliif Gooliyaad guddaadha. Daawit garuu gaafa dhufu guddina isaa kana rukutuuf na rakkisu. Kan isaan jedhan maali namicha hin dandeessu ni sibiila qaba inni uffata inni guddaan hin dandeessu jedhani lakkii abbaa koo nan danda'a. Indiyaa'u furrisi an darbadhu nama guddaa kana hin saatuudha dogoggoru. Guddinni isaa anaaf carraanaa kennaa Daawit isa guddaa waaqayyoon beeka.
Saleen abbaa guddaa kaleessa moosise beeka. Warri garuu waraanicha barreessaa kanne innoo guddaadhaatti inni aandolan ilaalcha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Takkaa homaa nan godhuuf. Waa yeraan isinitti miraachuu barbaada. Tokkoffaa ganama yeroo hundumaa amantiidhaan kaa'a. Isa fiilmii hojjetu Dizel Waashington waan jedhu yaadattu caammaa keessa yeroo buttan siree jalatti achi butaa kaa'a jedhe. Maaliif yeroo fudhachuudhaaf biizita tanii kaatanii utuu hin jaallatin maal taatu jilbeenfattu jedhe Waaqayyoof. Atilees namni waa biizii namni yeroo namaaf fiigamu jechuudha. Caammaa fudhachuu gajjettanii jilbeenfattu jedhe. Daawit garuu maal jedhe faarsa 5:3 irratti ganama hundumaa si waamu. Atis immoo na dhageessa. Amiin jennu Waaqayyo nama dhagaa. Risaarchii yoo godhan immoo beektonni macaafaa maal jedhu iskoolaaronni warra biyya lafaadhaa daqiiqaan 10 ati ganama yaaddu guyyaa kee murteessaadha. Daqiiqaan 10 ati ganama yaaddu. Yeroo ganama lafaa kaanu aariin gaddaan dhiphinaan baanaan guyyaa guutuu akkasuma taa'aa oolu. Waaqayyo kana nurraa qabu. Guyyaa daqiiqa jalqaba lakkii abbaa koo qoramsii jira rakkoon jira gidiraan jira garuu Waaqayyo ganama koo maal godha? Fireeshii godha. Haaleluyyaa. Waaqayyo ganama koo haaressa. Lafa hojii yaaddaan dhabu. Lafa biraa yaaddaan dhabu. Dhuguma rakkoon lafa hojii jira. Dhuguma rakkoon karaa ijoollee mana barumsaa jira. Beektu jechuun bara kana jeequmsa ijoolleen nagaan naqanii deebi'uun iyyuu gargaarsa Waaqayyooti. Ameerikaa keessatti olaantan ijoollee matu keetu maal irraa sitti fakkaate baay'een isaanii waggaa lama baranaa ijoollee baay'ee mucaan ajjeese gaafa gaafatamu. Kun bildiinii miti maal enna maal guyyaa tan ajjeesaa oolaa maalin ajjeesaa oola beektu geemiidhaan ajjeesaa oola. Isa geemiin ajjeesaa oolutu dhaqee piraaktikaalii godhu maal ana guyyaa tan ajjeesaa oola waan keessa ooledha namni jechuu gooti. Nuyi garuu galata Waaqayyoo keessa oola. Nuti garuu eebba Waaqayyoo keessa oola. Amiin jennu karaa manaa jira, karaa hojii jira, karaa horii keenyaa jira, karaa fayyaa keenyaa jira, karaa hundumaa rakkoon jira. Garuu isa kana naasofnu nuyi Waaqa isa guddaa waa'ee isaa haasofna. Amiin jennu kanaaf tokkoffaa guyyaa keenya maaliin jalqabnu amantiin jalqabnu. Yeroo baay'ee naasaa lammaffaa irratti immoo maanni rakkoo kamiin keessa yoo jiran Waaqayyo gaariitti jijjiira jennee amanna.